Pirezidaantiin Israa'el Yishaaq Herzog daawwannaa hojii guyyaa takkaaf magaalaa Finfinnee dhufeen daawwannaa isaa tanaan ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad dabalatee qondaaltota olaanoo wajjin marii taasisan murtee galaana diimaa irratti ibsa baasaniiti jiru bal'inaa oduutiin dhiyeessina. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaadhaa hayyama marsariitii miidiyaa Addis Standard haquu wal qabatee gartuun kabaja mirga gaazexeessotaaf falmu CBG'n hangafoonni mootummaa Itoophiyaa hayyama hojii miidiyaa marsariitii Addis Standard haqan dafanii akka deebisan ajajuun dhaga'ame. Pirezidaantiin Ameerikaa bakka buutuu Minnesota Minneapolis taate adde Ilhaan Omar ayyaan laallattu jechuudhaan arrabsuudhaan Ilhaanii fi hiriyaan ishee Tiraampiif maafiyaa Ameerikaa ajjeese jechuudhaan deebii deebisan. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu kanneen amma isin dhageessifne hangafoota oduu lammii miidiyaati amma bal'ina oduutti aansa. Pirezidaantiin Israa'el Yishaaq Herzog guyyaa gurraandhala 25 bara 2026 daawwannaa hojii guyyaa tokkootiif magaalaa Finfinnee kan seene yoo ta'u, wayita magaalaa Finfinnee seenatti ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximeetiyoosii fi hooggantoota birootiin simatamuudhaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee adde Adaanach Abeebee wajjin wal arguun magaalaa Finfinnee iddoo misooma koriidarii adda addaa daawwatee jiraachuun mul'ate. Pirezidaantiin Israa'el kun Finfinnee kan daawwate daawwannaa pirezidaantii Turkii Rasiib Xayyib Erdogan hordofuudhaan torbee tokko booda kan dhufe waggaa ta'u, Turkii fi Israa'el yeroo ammaa kana biyyoota abbaa jiddu galeessaa gaafa Afrikaatti sochii wal dorgommii dinagdeetii waraanaa jalqaban ta'uun isaaniiti. Yeroo ammaa kana dirreen wal dorgommii biyyoota abbaa jiddu galeessaa Itoophiyaa taate kan jirtu waggaa ta'u, odeessa carraaqqii Itoophiyaan buufata galaanaa argachuuf taasisaa jirtuuf carraa guddaa kan badu ta'uun ibsame. Dhiyeenya kana wallabdee Itoophiyaa fi Eertiraa sababeeffachuudhaan biyyi Suud Arabiyaadhaa Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti mariin akka xumuramtuuf carraaqqiin taasifamaa kan jiru yoo ta'u, Suudiin biyya faallaa Yuunaayitid Arab Emireet ta'uudhaan michuu jabduu Yuunaayitid Arab Emireet kan taate Itoophiyaa waliin marii adda addaa taasisaa jiraachuun ibsame. Yeroo ammaa kana biyyoonni abbaa jiddu galaa ta'an jiddu gala wal dorgommii Itoophiyaa kan taasifatan waggaa ta'u, Yuunaayitid Arab Emireetii fi Suud Arabiyaan Turkii fi Israa'el tapha dippiloomaasii jalqaban itti fufanii jiraachuun argame. Haaluma kanaan daawwannaa pirezidaantii Turkii hordofuun Itoophiyaa kan daawwachaa jiru pirezidaantiin Israa'el Yishaaq Herzogis guyyaarraa hooggantoota Itoophiyaa olaanoo waliin marii taasisuudhaan hariiroo dippiloomaasii dinagdee fi nageenya naannichaa irratti biyyoota lameen jidduu jiru caalatti cimsuuf kan yaadame ta'uun ibsame. Pirezidaantiin Herzog daawwannaa kanaan pirezidaantii Itoophiyaa Taayyaa Asqasillaasee fi ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad waliin marii bal'aa dhimmoota naannoo gaafa Afrikaa irratti taasisanii jiraachuun ibsan. Hariiroo seenaa fi tarsiimoo Itoophiyaa fi Israa'el jidduu jiru waggoota dheeraaf kan ture yoo ta'u, daawwannaan tun ammoo tumsa gama qonnaa teekinooloojii fayyaa irratti qaban gara sadarkaa haaraatti ceessuuf marii taasisuun ibsame. Kana malees marii isaanii tanaan carraaqqii Itoophiyaan buufata galaanaa argachuuf taasiftu Israa'el kan deeggartuu fi tumsa gama daldalaa misoomaa fi barnoota irrattis marii taasisanii jiraachuun ibsame. Israa'el Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa dursitee biyya kan yoo taatu, torban dabree pirezidaantiin Turkii Erdogan ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad waliin marii taasiseen ibsa baaseen gocha Israa'el kana balaaleffatee deemuun ni yaadatama. Haa ta'uutii malee faallaa saniitiin Yishaaq Herzogis guyyaarraa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad waliin marii kan taasise waggaa ta'u, marii isaanii tanaan bal'inaan ibsuurraa kan qusatan ta'uun ibsame. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa hayyama marsariitii miidiyaa Addis Standard dhiyeenya hanaqee wal qabatee gartuun mirga gaazexeessotaaf falmu CBG'n aangoonni mootummaa Itoophiyaa hayyama hojii miidiyaa Addis Standard akka deebisan gaafachuun dhaga'ame. Dhaabbanni abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa guraandhala 24 guyyaa kaleessaa bara 2026 hayyama galmee fi hojii Addis Standard haquu hordofee ibsa baaseen daayirektarri CBG Afrikaa Anjeelaa Kuintaal tarkaanfiin abbaan taayitaa fudhate tun tarkaanfii otoo hin taane haaloo jechuudhaan ibse. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa miidiyaa Addis Standard naamusa miidiyaa cabse jechuudhaan hayyama miidiyaa Addis Standard haquun ni yaadatama. Hayyama hojii Addis Standard haquun duula gabaasa jajjabaa Itoophiyaa keessaa gabaafaman cabsuuti jechuudhaan miidiyaan Addis Standard gabaasuma mataa isaa baaseen guyyaarraa gabaase. Miidiyaan Addis Standard akka waan dhaabbanni mirga miidiyaalee falmu CBG'n gabaasa baasetti odeeffannoolee hedduu ofii isaatti tolchuudhaan gabaasee jiraachuun mul'ate. Haa ta'uutii malee dhaabbanni mirga gaazexeessitootaaf falmu CBG'n ibsa kan baase waggaa ta'u, ibsisaa kun garuu jecha haloo haja'u tuqee kan hin beekne waggaa ta'u,
Addis Standard ammoo haaloo jechuudhaan gabaasa isaa keessatti addeesse. Xalayaa isaa guyyaa irraa haaromseen abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa Addis Standard gabaasawwan naamusa miidiyaa seera Itoophiyaa faayidaa biyyaalessaa tuquu fi akkasumas haala balaa hamaa biyya keessa jirtu kan saaxile jechuudhaan ibse. Akkuma abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa ibsutti hundeessituun dhaabbata kanaa kan taate Aadde Tsaddalaa Lammaa yeroo garagaraatti mootummaa Itoophiyaa mormuudhaan qaamolee tantaa biyyaalessaa falmaan waliin dhaabbachaa turuun ni yaadatama. Aadde Tsaddalaa Lammaa miidiyaa Addis Standard irratti haala gummaa miidiyaatiin odoo hin taane karaa naamusa gaazexeessummaa fi miidiyaa cabsuun dhiyeessaa turuun ni yaadatama. Garuu himata abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa dhiyeesse kana kan falme qopheessaan Addis Standard olaanaan Yoonaas Kadir kan falme yoggaa ta'u himanni Addis Standard irra deddeebiidhaan of eeggannoo kennameefii kan ture yoo ta'u abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa badii kanaan dura akkasumas tarkaanfiiwwan fudhatame ilaalchisee kutaa oduu Addis Standardiif akeekkachiisa kennaa turuun ni yaadata. Haa ta'uutii malee abbaan taayitaa kun waan beeksisee hin qabu jechuudhaan Yoonaas Kadir abbaa taayitaa kana falmeeti jira. Torbee dabre reportarri miidiyaa Faransaay AFP gara Tigraayitti akka hin imalle kan dorgame yoggaa ta'u dhiyeenya kana ammoo hayyamni hojii gaazexeessota Rooyiters kan haaromfame yoggaa ta'u gara fuulduraatti filannoo dhufaa jirtu abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa kun cunqursaa miidiyaalee tokko tokko kan agarsiise yoggaa ta'u kana malees dhiyeenya kana hayyama hojii miidiyaa Waazemaa raadiyoo kan deebi'e ta'ullee garuu hayyamni hojii gaazexeessitoota Dooch Weelee lama dhorkamuun ibsame. Bara 2011 hojii maxxansa barruutiin kan jalqabe Addis Standard yeroowwan dabran dhiibbaa fi hordoffii ragaa turuun ibsamee jira. Addis Standard yeroo sanitti illee hojii gaggeessitoota 3 sa'aatii muraasa to'annoo jala kan oolfaman ta'ullee meeshaalee akka laaptooppii, bilbilaa fi meeshaalee odeeffannoo irratti kuufaman to'atamee jiraachuun ibse. Dhaabbanni CPJ dhimma kanarratti aangawoonni Itoophiyaa irra deddeebiidhaan akeekkachiisaa cunqursaa akkanaa akka dhaaban jechuudhaan hayyamni hojii irraa fudhamee fi hayyamni hojii haqamees akka deebi'u gaafatee jiraachuun ibsa. Yeroo garagaraatti bakka buutuu Minisoota tantaati Aadde Ilhaan Umarii fi pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kokkee wal qabuudhaan arraba garagaraa kan walitti darbatan yoggaa ta'u guyyaa irraallee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp bakka buutuu Minisoota Minneapolis tantaati Aadde Ilhaan Umar ayyaana lallatu jechuudhaan arrabse. Arraba Doonaald Tiraamp kanaaf hiriyaan Aadde Ilhaan Umar Ameerikaa ajjeeftee ajjeesaa Ameerikaa jechuudhaan Doonaald Tiraampiif deebii kennaniiti jiru. Doonaald Tiraamp haasawaa waltajjii hooggantoota Ameerikaa waliin kutaa magaalaa Michigaanitti taa'ame irratti taasiseen lammiilee biyya alaa karaa viizaa sobaatiin Ameerikaa seenan Ameerikaan balaa guddaadha jechuudhaan addatti ammoo lammiileen Soomaaliyaa hannaaf isaanicha babal'isuun seera dhabdummaa babal'isanii jiraachuu dubbate. Kanaaf ammoo Ilhaan Umar sababa kana ta'uu ibsuudhaan mootummaan Ameerikaa lammiilee Ameerikaa malee lammiilee biyya alaa eeguuf dirqama kan hin qabne ta'uu Doonaald Tiraamp dubbate. Lammiileen biyya alaa seeraan ala Ameerikaa seenan jechuudhaan addatti ammoo lammiilee Soomaaliyaa maqaa kaasuudhaan kanaaf sababa guddaa kan taate ayyaana lallattuu akka Aadde Ilhaan Umar tanaa jechuudhaan Ilhaan Umar arrabsee jiraachuun dhaga'ame. Bara 2018 qofarraa kaasee lammiileen Soomaaliyaa maallaqa gibira Ameerikaa qisaasuun haroowwan garagaraa saamuu akkasumas gibira adda addaa kan qisaasisan ta'uu kan hime pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp lammiileen hararratti bobba'an kunneen doolaara Ameerikaa biiliyoona 18 haatuullee dubbatee jira. Kanaaf mootummaan Ameerikaa lammiilee Ameerikaa malee lammiilee seeraan ala Ameerikaa dhufan eeguuf dirqama hin qabu jechuudhaan dubbate. Haa ta'uti malee bakka buutuun paartii Ilhaan Umar taate Rashiida Xaaliib Doonaald Tiraamp ati nama ajjeesaadha. Ati lammiilee Ameerikaa nama ajjeese ati Ameerikaaf hin taatu jechuudhaan Ilhaan Umar wajjin sagalee ol kaasuudhaan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampitti iyyanii jiraachuun mul'ate. Ilhaan Umar Doonaald Tiraampiif deebifteen ati maafiyaa Ameerikaa ajjeese jechuudhaan itti dhaadachuun mul'ate. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gammaattee hordofaa turtanii turtii gaarii.